Tin fayyuu fi dawaa naaf kenname Yesuus dhugaa. Achi galaalaan gammoojjii yoo margite akkatti jaallattu laal Kooriyaa darbite. Ashama harka fuunee jirra jirtu hordoftoota kiyya jaallatamuudhaaf kabajamu soorii kiyyan jedheedha. Haadha eebboo hordoftoota eebba beekoo jechaadha. Nagaa waaqayyo isinii haa ta'u jirtu. Har'a immoo addis nagarii fidee dhufee jira. Haati eebboo kaleessa viidiyoon abbaa eebbuutitti na ergite jechaadha. Viidiyoon ishii keessanitti ergi ishiin ani yoo kiyyaanaa yaaddeti jedheeti viidiyoo keessanitti ergi ol baastee abbaan eebboo arguuf walitti nu naquudhaaf yuutuubii ishiitti irratti gadhiiste. Inuma salphadhee barbaran. Kaza abbaan eebboo viidiyoo san argeera. Yeroo manaan hin jenne sinuma jedhe. Ishee walitti nu naquufi har'a waa'ee faayootirraa dubbachuu dhufe beektu. Naantee achiin haati eebbuutu abbaa eebbuuti walitti na buusuudhaaf poostii gootee jechaadha. Faayoon immoo har'a waan ishii mudate. Faayoon lukaa cabduu yookiin shaklaa cabduu na se'ee jirraanii manatti nagatee deeme jettee dhiira biraa waammattee dhiira biraa bira deemtee jechaadha. Egaa ishiin dhiira biraa bira haa deemte meetiidhaan ijoollee eegi jettee ni deemte. Meetiin gaafii gaafattee isa deemtaa dhiira bira deemtamoo dubartii bira deemta gaafii jedhu gaafii akkasii gaggaafattee yeroo ishiin gaafii akkasii gaafattu loltee ni deemte Faayoon jechaadha. Akkana ajaa'ibe Faayoon tuni karaa bal'istee biyya boo koongiraajuleeshii sabboontuu teenya sabboontuun goota dhugaa irraa ri'atta kinolaa amma Faayoon abbaa manaa biraa barbaaddachuu manaa baatee jirti. Dhiira biraa jaalallee haaraa baafatteetti jechaadha. Sabboontuun garuu bilxiidha dhugaa gowwaa fakkaatteetuma hallanyeeffatte jirra irraa ri'atte laal. Anillee haadha eebbuu akkas gochuun qaba ijoollee dhugaa maaliifi akka sabboontuu kanatti bilxii ta'een Faayoon karaarraa guraa jirtiif laal amma sirii mana kanatti illee galuu danda'anii jirraan immoo ijoollee rakkoon qabu fudha jedhee garuu ishiin ijoollee ittiin amanuu sabboontutti amanuu maal akka ishiin gootu kan jettu meetiin gaafii dhiyeessiteef jechaadha. Haa ta'u inni mee waa isaaniin dhiifna. Sabboontuudha carraan banameen jettanii ni ililchatanii abboo akka tiyya goota bar sabboontuu yetaa abbaatu. Namni mee sabboontuu jaalattan koomantii jalatti lakkoofsa tokko barreessaa goota sabboontuu warri jettan jechaadha. Warri immoo Faayoonii karaa gadhiisaa jirtitti gammaddanillee warri immoo Faayoodhaaf gadditan immoo lakkoofsa 2 barreessa andantaa Faayootii Faayoodhaaf hin gadduu baga isheetti karaa gadhiistee deemaa jirti. Anillee yeroo dhiyootti haadha eebbuu akka karaarra naa gadhiistu abdiin qaba. Shakkii tokko malee haati eebbullee amma karaa gadhiistee akka deemtu irra gahaan jira irran gahaa jira. Haati eebbuu abbaa eebbuutiin wal lolchiisuudhaaf jettee viidiyoo ani burukii hojjedhe kan na dhiiste yuutuubii ishiit irratti. Hende waliin nu buusuufi bar haati eebbullee karaa na jalaa gadhiisu yeroon dhiyaateera. Yeroon dhiyaateera dhageeffadha. Akkan jalqaba irratti dogongoreen mana chaanela kooti yuutuubii irratti an gadhiisa se'ee tanan hordoftoota kiyya sidiin jedhe ani yuutuubii irratti gadi dhiisu haadha eebbuutiin keessaan ergaaf jechuudha. Coggaarraa ishee gumuun qaba. Haati eebbullee amma eebbuu fudhattee karaa gadhiiste shilluk jettee deemuu qabdi. Akkas malee hin jiru. Yeroo dhiyootti haati eebbullee akka deemtu abdii qaba. Hundi keessanuu sirriitti du'aayii naa godha. Du'aayii maal jedhu naa gootu beektu? Carraa moo'ichi kan masii ta'uu qaba jedhaati koomantii jalatti naa barreessa. Firii masii jedha koomantii jalatti naa barreessa. Ishiin poostii viidiyoo kana goote. Adaraa keessa mo'achuun qabaanillee akkuma sabboontuu Faayoo ari'attee Faayoon abbaa manaa biraa barbaacha deemaa jirtu kana haati eebbullee abbaa eebbuu naa dhiistee akka deemtu. Akkasitti du'aayii naa godha. Hundi keessanuu tsilootii godha ishii akkan irra oolu hin dhageechan hinde. Mirgaan galuun baaranumaa. Mirgaan galuun baaranumaa. Yaane hoo baanate hoo dalacha. Innaa mirgaan galuun baranuma.
Bubbee bubbeesi balahamana 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 gadaala mandeebitu takkite harkaata na zamana takkite harkaata na zamana. Egaa gadaan laman deebitu sirba Shukrii Jamaal san dhiyoo kana dhaggeeffadhe. Gadaan laman deebitu takkitti harkaata na saamannaa akkuma jette akkuma Fayyoon sabboontuu Fayyoo karaarra galal goote anillee haadha eebbuu galal gochuun qaba. Abbaa eebbuu harkatti galfachuun qaba. Galfachuun qaban jedhe. Hin qoostan eda akkatti bilxii ta'uun kun ani sabboontuu jaaladheen jira. Wanni marru ka sabboontuti milkaa'in ka sabboontuti. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoon kun yoo sin bira ga'e yoo dhageettan firii masii jedhaati sagalee naataa irra ooluun qabaa jechaadha. Eebboo karaarra qo'aa'utu gochuun qaba ka. Akkasiniin jedha hordoftoota keenya mana masaanuu guyyaan jira jedhee yaada kaa'u garuu na dhiisuun ishii waan hin hafne viidiyoo kana hin poostootti nan beeka. Faayootti kolfaa oole dhugaa gizee ishii micayyoodhaan loltu. Faayoon dogongorri ishiin hojjattee maal seetanii sammuu daa'imaati akkamitti meettiidhaan akkasitti lolti. Indee harii abbaa manaa ishiiti jecha ishii ofii dhiistee deemaa jirtii dhiira biraa bira deemu jettee mucayyoo ishii akkatti loltiini meettiidhaan akkasitti lolte dhugaa odoon meetii ta'e ani taa'u guyyaa takka nan galan bira abbaa koo biratti hin gala indee akkamitti akkas na gooti. Tokkoffaa Fayyoon dogongora cimaa qabdi akkamitti daa'iman akkasitti lolti. Sammuu daa'imaati bar daa'imtuun hirrifatti. Rakkoo dhuunfaa keenyatti jenneetti daa'imman illee miidharraan gahuu sirrii miti. Hundi keessanuuyyuu firii masii jedhaa gizee 10 koomantii jalatti sagalee naa ta'anillee haadha eebbuu galal gochuun qabaa jechaadha. Haati eebbullee Fayyoo wajjin xuratii baatanii Maammadoo addisii haasoo qattu. Maal rakkadhe ani abbaa eebbutii irra galal godhachuun qaba. Abbaan eebbuu harkatti deeffachuun qaba. Haguman galuufi malee haati eebbuu gaafan Itoophiyaa gale carqii ishii odoon guurratiin qullaa fiiddee na jalaa baati. Hin agartan kaamee maal jette naan jettu Itoophiyaa hoon gale anumatu isinitti agarsiisa. Hagasi amma sagalee naa ta'a. Yookiin amma as taa'ee of jalaarii abbaa eebbuu booletti dhufee akkana simatu gochuu danda'a jechaadha. Inni akkasuma isiniin jedha hundi keessanuuyyuu haguma kanan dubbadha beektani baay'ee tokko Fayyootti na aare. Maaliif na aarsite beekta bakka daa'imaan lolte san na aarsite daalattiin tun. Hindee boru mucayyoon tun hin guddattee waan isheen har'a lolteen kana arguu dandeessi. Maaliif loltiin akkasitti daa'imaan loluu sirriidha. Hindee dhiira deeme malee maaltu deeme? Haa deemu kaa dhiira jettee daa'imaan lolte. Fayyoon dogongorri kee kana dhaggeeffadhu laal. Mucayyoo teetiin loluun qabdu sammuu daa'ima teetitti yaaduu qabda. Akkamitti loltaa? Hindee boru ati dhiira biraatitti oolumtee ijoolleen kee kun abbaa sadaffaa bira dhaquu bara. Akkam jechuudha. Maal jettee loltiin daa'iman? Kanaafuu ani Fayyootti wanni na aarse kanuma sabboontuun goota dhugaa badhaafamuu qabdi. Sabboontuu goota jedha barreessaa koomantii jalatti. Inni akkasiniin jedha warri nu dhaggeeffachaa turtan galatoomaa viidiyoo kana yoo isinitti tole sheer kooppi liinkii godhaa. Sheer laayik koomantii godhaatii yaada qeeqa yoo qabaattan dogoggora nu hojjanne yoo viidiyoo kana keessa jiraate koomantii jalatti nu barreessaa isiniin jedha. Warri hagammaa nu dhaggeeffachaa turtan akkasumas warri har'aa viidiyoo keenya laayikii sheerii gochaa turtan galatoomaa isiniin jedha. Kutaa itti aanutti hamma walitti deebinutti turtii gaarii.